ijoolleen siin ol baruuf qophaa'anii jiran. Akkama ta'u qophoofte? Qophaa'eera. Baay'ee gaariidha. Mee barataa kutaa beekaffaa akka taate maqaa keetis magaalaa keessa jiraannu kanas waa hunda mee ijoolletti naa hime. Maqaan koo Jireenya Alii Qumbii Leellisoo Turaan jedhama. Iddoon jireenya koo godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa magaalaa Boteedha. Kutaa shanaffaan baradhaa kan hin bahe immoo afuraffaan bahe. Afuraffaa. Immoo tokkoffaan aan jetta jedheetiin eegaa ture. Afuraffaa sababni an baheef Tole. ijoollee carraan immoo ijoollee ciccimmoodhaan walitti nu aansee akkasumatti immoo osuma tattaafadhu. Osuma jettu, osuma tattaafattu afaffarra buute jechuudha. Gama tokkoon hojii sirbaatiin harkaa qaba. Wanti immoo karoorfadhee jiru immoo kanarra fooyyessuu gara tokkoffaattiin siquu barbaada. Immoo nan fooyyessas qo'annaa kiyyas xechoominaan hojjedhee tokkoffaatti gara siquu nan godha jedhee yaada. Ijoollee mana jirtus bohaarsaa achumaanis qophii keenya adeemsifna. Jidduutti immoo shubbisnis jira miti? Mijuun keenya guutuudha dhimmee ijoolleedha. Mijuun keenya guutuudha eessumayyuu hin deemina. Si sirbu? Na sirbi. Sirba? Doktara kabajaa Alii Birraa. Baay'een jaaladha baay'een kabajaa. Sirba isaa Rabbi Moonammaa kan jedhu si affeeraa jechuudha ijoollees. Leenuu jedhime. Wamalee nu dhibee jenna bitaa mirgaa. Wamalee nu dhibee jenna bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiisnee maalaaf deemna moggaa. Maalaaf deemna moggaa. Wamalee nu dhibee jenna bitaa mirgaa. Wamalee nu dhibee jenna bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiisnee maalaaf deemna moggaa. Maalaaf deemna moggaa. Rabbi moo namummaa kan seera jallisee. Waaqa moo namummaa kan seera jallisee. Haati teenya takka maaltu waddaan nu baase. Haati teenya takka maaltu waddaan nu baase. Maaltu waddaan nu baase. Obboluuwwan jedhi takka dudubanna. Adaadoo jedhi takka dudubanna. Wal jibbaa dhiisiti. Kottu wal gorfanna. Kottu wal gorfanna. Obboluuwwan jedhi takka dudubanna. Adaadoo jedhi takka dudubanna. Wal jibbaa dhiisiti. Kottu wal gorfanna. Kottu wal gorfanna. Sagalee kilolee qabda dhugaa. Akkami muuxannoon kun akkamitti dhufe? Yeroo daa'imaati. Manumattiin sirboota Alii Birraa kan akka Haacaaluun manattiin nan laala. Osuma laalu immoo dhawaataan gara mana barumsaa nan deeme. Walaloo kiyyas xiqqoo babarreessee ofii kiyyaas mana barumsaatti sirbaatiin ture. Baay'ee gaarii. Akkuma akkasiin immoo sagalees immoo qarachaan dhufe. Iddoo kana ga'e jechuun barbaada. Akkanaan dhufe jechuudha. Oromoo iddoo guddaa akka geettu nan abdadha. Egaa kaaceetis qabadhu. Booddeenaa jechuun keen oolu. Tole, walaloo gaafa jettuun dhagayeesa? Walaloo nan yaala. Nan yaalaan hin ta'u gaa. Egaa jedhanii jechuma malee. Kamaal jedhuun nuu qabda. Oromiyaa itti. Oromiyaa? Ajaa'iba. Oromiyaa nuuf faarsuu miti ijoollee. Walaloodhaan jechuudha. Mee nuu jedhime? Oromiyaa biyya too haadha koo deessee too qananiituu biyya jiituu tiyya biyya magariisa tiyya. Kaabaa fi kibbaan misoomni kee dhibba biyya saawwanii biyya hawwanii
biyya qamadii fi garbuun keessatti margu biyya dhadhaa biyya dammaa ansin jaaladha hanga ammaa biyya mukkeen hedduu biyya laggeen hedduu biyya gootota hedduu kan akka Haacaaluu hundeessaa waaqoo guutuu fi aliyyii cirrii karaa nuuf diriirsanii haa jannatu lubbuu isaanii karaa nuuf diriirsanii haa jannatu lubbuu isaanii jiituu bonnaaf gannaa kan uumamaan tolte jannata ardiitti kamtu siin qixxaate jedhee si faarse goonni keenya haceen jedhee si faarse goonni keenya haceen galatuma. Ajaa'iba baay'ee namatti tola. Osoo achumaan immoo ka haceetti nuuf ufte immoo akkamitti tola seete jira moo jira kaaje? Indira. Mee jaalala isaaf qabdu akkamitti ibsita? Haacaalummaa ibsees hin danda'u jecha hin qabu. Kanaaf Haacaaluun nama immoo karaa diriiraa nuuf sirreesse immoo sirboota garaagaraa fi geerarsootaan waan immoo isatti argamu waan garaa keessatti waan immoo yaadee itti dhufu san miira isaa san immoo ittiin dabarfatu bifa geerarsaatiin bifa sirbaatiin kan ittiin nu ibsu qaba ture haa ta'u asirraa nu jalaa deeme haa ta'u garuu immoo anis isan taa'u osoo hin jenne waan inni qabu san xiqqaas taatu guddaas taatu irraa fuudhee immoo ijoolleen ana qofaa miti qaxaleen lafaa dhufan baay'eetu jira jechuudha. Isaan wajjin taanee immoo tokkummaa uumne galmaan ni geenya inni yaada. Tole ka haceetti nuuf hime. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama teessisaa garaan jaalatee rafus jilbiibbiin nama deemsisaa galaanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama teessisaa garaan jaalatee rafus jilbiibbiin nama deemsisaa an sossodaadhee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti an sossodaadhee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti maashokoo harraa geessi jimmaa kallatee furdata maashokoo kallatee furdata maashokoo namni michuu qabu ammatee dhungata maashokoo ammatee dhungata maashokoo namni michuu hin qabne maashokoo kophaa dudubbata maashokoo kophaa dudubbata jimma jirtaati qubaansi qaba biyyaan fagaanne yaada keetanii kophaa gunguma malee maraanne jimma jirtaati qubaansi qaba biyyaan fagaanne yaada keetanii kophaa gunguma malee maraanne kan koola peensumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna suusii buna dafanii daffisu maashoofi afanii raffisu kan koola peensumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna dafanii daffisu maadhaan akkamiin callisu. Baay'ee gaarii. Tole egaa garuma sirba kanaatitti waan seentu natti fakkaata barnoota kanarratti. Ijoolleen cinaa barnootaatitti yoo waayin deemanii hin ta'u jedhumaatiin kan akkamiin ilaaltameetti. Sirriidha barnoota immoo xichoominaan barannee iddoo guddaa ga'us ni yaalla. Ni yaallaa qofa hin taane hin geennasi. Immoo warri mana jirtanii warri mana teessanii daawwattan hundi keessanuu barnoota kana baradhaa. Barnoonni furtuu qabeenyaati. Furtuu immoo nuuf duratti dhaloonni nurraa darban kun immoo nu abdatanii kanaaf barnoota kan cimnee hojjechuu qabna isiniin jedha. Tole egaa reef waan yaadachiiftee turte amma nan irraanfadhe jechuunis hin danda'amu. Yeedaloo walaloo faanaan barreessamoo akkas jettee miti? Kan kee moo? Mee maal fa'aa qabdee yeedaloo moo walaloo moo sirba moo natti himi? Hundumayyuu nan hojjedha. Haa ta'u garuu walaloo amma isinii jedhe kanarratti yeedaloon qaba waan ta'eef yeedaloo kanarratti osoo hojjedhe. Mee jedhime dhaga'uun barbaada. Oromiyaa biyyatoo biyya albuuda garagaraa namni martuu hunduu si keessatti argama. Oromiyaa biyyatoo haadhatoo deesseetoo
kananiitu biyya jiituutiya biyya magariisatiya kaabaa fi kibbaan misoomni kee dhibbaa biyya saawwanii biyya haawwanii biyya qamadii fi garbuun keessatti margu biyya dhadhaa biyya damma ansin jaaladhaan gaamma biyya mukkeen hedduu biyya laggeen hedduu biyya gootota hedduu kan akka Haacaaluu hundeessaa waaqoo guutuu fi Aliyyi cirrii karaa nuuf diriirsanii haa jannatu lubbuu isaanii jiituu bonnaaf ganaa kan uumamaan tolte jannata ardiitti kamtu siin qixxaate jedhee si faarse goonni kennaateen jedhee si faarse goonni kennaateen. Ya biyya too baay'een si jaalla biyya dhaloota koo baay'een gammada si keessa dhalachuu koof baay'een gammada si keessa dhalachuu koof kan dhugu aannanii kan nyaadhu damma kan dibadhu dhadhaa kan uffadhu faayaa bareedee tan deema akka aadaa kiyyaa bareedee tan deema akka aadaa kiyyaa kana fakkaata. Yaadaan bakka meeqa ga'een deebiseeti. Baay'ee namatti tola. Dandeettii kana hunda eessaa horachuu dandeetti? Eenyu kan manatti amma akkoo laalaniitiin baruurra kan keessanirra darbee jira. Ofii keetii barreessuu yadalus uumuu walalus barreessuu kan dandeettiin kun waan guddaa barbaada miti? Akkuma isin jedhe dura nan laala. Immoo akkasumatti immoo waan laalu sanarraa immoo akkanumatti laaltee dhiisuu osoo hin taane waan tokko irraa hubatta waan ta'eef waan laalte sanarraa akkasuma osoo jedhu walaloo kanas yeedalloos kanas akkasumatti inni immoo beektaa zimbuloo akkanumatti lafaan kennaa waan ta'eef akka laayyuutti hin dhufu. Kanaaf anis immoo nan yaala daa'imummaarraa hin yaala waan ta'eef kanuma kanaan jechaadha. Sirba tokko nu jalaa hafee beektaa? Naan jettee turte amma moyyuu dhiisuudhaaf. Ijoolleen hin eegu beektaa miti? Mee tokko irra nuu buusika? Sirba Lammaa Girmaatiin si jedha. Maal jedha laata innaa? Wal dharraanii jedha. Wal dharraane eenyuun dharreela? Walumaan dhageenyaa irra nuu buusi. Wal dharraane yoom kan nu darbu argaa wal dharra'uuni gargar baane anaaf siif hin malle silaa gargar bahuuni. Wal dharraane yoom kan nu darbu argaa wal dharra'uuni gargar baane anaaf siif hin malle silaa gargar bahuuni. Fileetaan si jaalle an hundumarraa wabii jiru koo nu dhiiba walirraa gaddas gammachuus baataa yaballi jiru nan obsuu baannaan qabbanni hin jiru nan obsuu baannaan qabbanni hin jiru na obsuu baannaan qabbanni hin jiru jiddaroobee hawaas guutee dambali'uu fi abdii murii waan hafi dukkan adda nu dhiige bari'uu fi akka dhiitetti naftuuni baatii aduun akka qabnaaqna waalamee toonbaduu yaddisee roobee lafa raase bakakkaani oomaan shakkini hin ooltu wal argaani kullee xiyaattee wal argaani marartuu xiyyaa hin ooltu wal argaani kana fakkaata. Dhumarra wal arganii laata? Baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee barataan kun barataa qaxalee barnoota isaatiin cimaa dandeettii adda addaas barnoota isaa cinatti ni qaba. Egaa isinis dandeettii qabdan akkanatti dagaagfachuun barbaachisaadha. Maatiin ijoolleetis akkasuma mitiire ijoollee isaanii dandeettii isaan barnoota isaaniitiin cinatti qaban ilaalanii dandeettii isaanii cimsuu qabu jedheetiin yaada kiyya dabarsa. Maal jettaa too? Bareeda. Maatiin keessi deeggaru? Maali? Gara aartiinis gara barumsaatiinis na deeggaru. Baay'ee gaariidha. Galateeffadhu qaba. Harmee koo abbaa koo baay'ee galatooma waan na gargaartaniifis nagaarra naa tura fayyaa taasisan jedha. Tole egaa ijoollee qophiin keenya akkam ture isinitti tole
baay'ee gaariidha. Egaa keessumaa waan gaarii nutti himu ijoollee ciccimtus immoo sirba gaariin isin bohaarsan isin biraan geenye amma garuu goolabuudhaaf deemna.